fadheel le mana tabe sinjala abun nandau Oi. Habibi. Wayin dubbadame mee Ati- takka na dhiisi. Mee Mubaarak. nama tokko iyyuu hin beeku. Mee Mubaarak na baasi. Eenyu quba na qaba? Mubaarak na baasi. Nuraddiin na baasi atillee. Obboleettii koo fokkii Ayyee. kana faana Afachuu? jechuun quba qabdaa jedhii gaafa Mubaarak yoo obboleettii dubbanneeti. koo fokkii kana faana jechuun Dubbannee quba qabdaa booda jedhii gaafa dubbanna. ol bayti kottu. Mubee- na hordofi Mubee koo callis, ila mubee walaa koo. hordofnu dubbannee booda dubbatta Mubaarak Nuraddiin na dhageeffadhu. Ayyee. Namni tokko ni dhibama eeyyeni. Namni tokko ni du'a eeyyeni. Namni tokko ni rakkata eeyyeni. Fakkeenyaaf ani yoo dhibame akkanumatti miidiyaa irratti bayanii dhukkubeeti yookaan akkas ta'een gargaarra jedhamu. Yoo ani isinitti kalaa'e na gargaartan dhibameef akkanumatti ilmi namaa miidiyaa banatee ebaluu kanaaf maallaqa guurre jedhu kalee har'aami kalee sani jira. Namni kun na gargaara yookaan immoo dhibamutti jira akkana jedhe dubbatee yoo namni tokko dhibamee addunyaa kanarra kan dhibamu miiliyoona lakkaa'amee jira. Nama miiliyoona lakkaa'amee jiru kana dhibamaa tokko miidiyaa banannee na dhukkuba yoo ansiin jedhe miidiyaa banattee ima naa guurta walii guuraa ture kalee jira har'a jira tokko. Fakkeenyaaf miidiyaa maallaqa guuritiin kun dhugaa Mubaarakiif naasee moo dhugaa Mubaarakiif ta'eeti moo adeemsa sirrii ta'eeti moo adeemsa fokkisaa ta'eeti fakkeenyaaf du'i jechuudha. Daandii sirrii irratti yoo dubbanne namni tokko na dhukkuba Oromoo du'aayii naa godhaa jechuunuyyuu waan tokko Oromoo na dhukkubee jira du'aayii keessanis na bira dhaabbadha yoo jedhe nama kana waan kana si gargaara kalaas mana yaala deemta jedhee gaafatanii ergasii adeemsa kana walii guuraa ture Oromoon kalellee har'allee akkasitti jira. Na dhukkubama jedhee mana barattee niiraa takka namaa hin guurtaa walii guuraa ture sirrii miti. Daandii sirrii ati si jala ture ani fakkeenyaa fi maammee jalallee ture os seenee maammee tasgabbeessa jedhee neetworkiin na darbe. Siiduunan eegasii siiduunan narraan dhuftee siiduunan narraan dhuftee os seentee maammee tasgabbeessitee mucaa hin dhukkubu mana isaa seenee jira laalee jira bilbila isaa sii kenna dubbisuu dandeettaa jetteeni siiduunaan gadi buute. Ani os seeneen neetworkiin na darbe. Turtee mi dhufte maammee jala turte. Jala ture. Yeroo an seenu san hin jirtaami. Hin jira jala jira. Uma badaa an dubbadhe tokko qofa naa himime tokko lama sadi jedhe. Ila wanni ati dubbatte badaan dubbanne gargaarsa Mubaarakiif mana banattee guuruun kan kee badaa caalu dhibbaan dhibbatu ifii 100% jala muresitti maali. Akkamitti? Mubaarak na gargaara hin jenne sabni Oromoo Mubaarakiin ni jaalata eeyyeni daandii Mubaarakitti gargaaramu qaba miti Mubaarakiin kan dhageettii fi hawaasa biratti gara nyaattii qabu kanaa miti. Laafammaan fedhee daandii itti gargaaramu qaba dhibame maaf akkanumatti hin guuramu akkanatti guuramuuf maal godhaan akka Oromoon ila dogoggorri ati qabdu eenyu maammee jala turtee jecha maammee sana odoon taane dogoggorri guddaan ati qabdu mana banattee Mubaarakii guuruudha. Nama meeqa kan itti kalaa'u jira aanaa meeqatu jira saba meeqatu jira. Sabaan galatoom. Ani akka dogongoraatti hin fudhadhu namni akka itti beekutti deema sii galee namni kun dhukkubsataa jira haasaa isaas dhageenyee turre sanirraa kakaane kophaa kennaa miti namoota hedduullee dubbifnee maal gochuu qabna. Nama kana yoo inni deemee yaalamuu kan barbaanne ta'e akka yaalamu dirqinee akka deemee yaalamu gochuudha qabna. Waggaa tokko dura riifariin barraa'ee riifarii san har'a boru osoo jedhu irra ture ammallee hospitaala deebi'ee jira. Nan gargaarinaa nan gargaarsisinaa naaf jecha mana banatinaa jechaatii jira Mubaarak kun sila fayyamaayuu qaba. Yoo fayyaa hin qabne namoonni itti dhiyaatanii akka deemeetiin yaalamu gochuudha. Ifin mallaqa kennineefi yoo kabara ila abdii betaachuu abbabee wajjinis haasofneerra. Garana karaa negatiifi nama fudhatina. Nu rakkoo kanarraa yookiin immoo faayidaa dhuunfaa asirraa argannaa osoo hin ta'in obboleessa keenya kaleessa ilmaan Oromoo xiqqaa guddaa gargaarsisaa ture. Nama wajjin yeroo dheeraa dhama'aatiin hin ture kan ammootu osoo lubbuun jiru bira dhaabbachuudha qabna yaada jedhu qabanneet kaane. Kun dogongora yoo ta'e rakkoo tokko hin qabu. Nuraddiin nama gargaaruun dogoggora hin qabu. Adeemsa itti gargaaramtu nama dogoggorsa malee. Garuu immoo adeemsaas yoo taate obboleessa kiyya na dhageeffadhu. Addatti wanni nu murteessinee gadi baan hin jiru. Garee hiinee namoota hirmaatuu qabu ni hirmaachifna. Even feemasoota armaan dura turan ka akka Nasrii, ka akka Aslii, ka akka Maakii narratti dhiisa anatu garee kanatti dabalaa hin mari'anna. Akkamiin gargaarsifna ka jedhu yaada jedhu fidee garee san keessatti haasa'aati jirra. Wanni gadi baanee nuti akkaawuntiin nuu kennamee gargaaruuf mucaa kana mallaqa walitti guuraa jirru hin jiru. Kaalid jira. Mana tokko keessatti waliin haasa'aa turre boonaa baalee jira. Jarana
mucaan kun argitee osoo lubbuun jiru haa gargaarru yaada jedhu qabanneeti malee rakkoo addaa. Barbaadu waan an dubbate lafa kaa'een ba'a qoy. Nis sitaana nan baden siin jedhe gaaffii tokko si gaafadhe noo naan jette salaamu alaikum fixeera sirra. Dhaggeeffadhamu. Ayyee qoy. Hin finne qoy. Mataa kan isaa kan. Mata burjaajame famaa ruttanii waan tokko dubbadha. Dhaggeeffadhaa ummata. Ummata assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa miti. Nabeettu amma baay'ee. Nagaa barbaadu. Kaleessa dhabbisanii kaleessas dheengaddas gamattaanus wannan rabbiin kadhataa ture maanni yaa rabbi lakkiftee fuuldura namaan hin dhaabnidha. Dhageessanii isinii yaadachiisa deebi'e. Yaa rabbi lakkiftee fuuldura namaan hin dhaabin yaa rabbi fuuldura rabbiin dhaabataa jira fuuldura rabbiin dhaabadhaa ammas boorisiif taanis fuuluma dura rabbiin dhaabadhaa tokko jira. Ilmi namaa fuuldura namaa dhaabata malee fuuldura rabbii dhaabata malee fuuldura namaa dhaabachuu hin beeku. Gara kootiin jechuudha. Tokkoffaanii maal maqaan isaa haloo Muitu godhadhu carraa kanaa kennu mubaarak kan dubbadhaan. Nuraddiin muitii irraan kaafataniiti ani wannan siin jedhu keessa obboleessa kee gargaaruu barbaadamii kottu gargaari na gargaari hin jenne mubaarak. Duraan uummata Oromoo bira dhaabbataa ture dhaabbataa turre namoonni gargaaruu barbaadan mubaarak na gargaaraa isin hin jenne ammallee borillee hin jedhu nuti immoo an akka dhuunfaa kaaliditti mubaarakii waliin haasa'illee hin beeku na gargaarii na dhukkubaara akkas na godhii akkas na ta'ii minaamin ciqiisa uummanni keenya ajandaa fooloo ittiin barbaaddu kana uummata burqaa uummata dhuufuu kana jechuudha. Wallaahi uummata achi deemtee du'a nama hawwitu uummata akkanaa kana jibbe miidiyaa kanarraa. Mucaan kun dhukkubsataa jira jenneetii nuti ofii keenya hin gargaarranna jennee sagantaatti qabannee hawaasni keenya walga'ee Oromoo gargaaraa ture jennee. Beeksisan dabarsiinatti si dhaabbadhu. Dhaabbadhu naan siin jedhe hin dhaabbattaa. Hin dhaabbattaa naan wal dhabnaa jechuudha. Dhaabbadhu. Galatoomii abiibi. Dhaggeeffadhu waan tokko sitti hima. Dhiifama wajjin mubaarak ijoollee rafuuf deemaa jira. Dhiifama wajjin takkatti qofa dubbadha. Na argattee na gargaarii na gargaarsiisin jenne. Bilbilli keenya nan baasaa haqa qaaldiin nan baasaa haqa uummataa nan baasaa. Obsi lakkiin obsi hotte deemi yeroo biraa dhagge okii bu'ii dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhaa uummata keenya. Ani kaleessas deengaddas hadhas boris yaa rabbi fuuldura kee malee fuuldura namaa hin dhaabin. Wanni koo jabaadha. Dhugaan sinitti maan. Haasinni koos waa'een kootiis wanni hundi waa'een kootii jabaa rakkisaa biyya lafaa kanarratti amantanii amaluu baattanii wallaahi wa billaahi wanni waan akka kootii yaani beenzila waa'een kooti. Waan akka ta'eef hin beeku waan rabba akkana godheef hin beeku. Kan namaarraa addan siniin jedhe. Mokkoroon koo mokkoroodhaa mokkoroon koo mokkoroodha. Wallaahi haadha manaa kootii. Haadha manaa kootiitiif hiriyootatti dhiyaatantu beeka waa'ee kooti. Waa'ee kooti obboleessu waraqaa ati karaarraa argattee fudhattu dhageessa. An ofii kooti asirra taa'ee rabbii kootiif jecha waa meeqa hojjetaa rabbiif jecha malee takkaa namaaf jecha takkaa saba tokkoof jecha waa tokko deemee qofa. Rabbii na uumeef jecha rabbiitu na waan rabbis keessa kaa'e hojjettaa bari. Inni wuma rabbiin si dandeessiif waan rabbis keessa kaa'e qofa hojjetta ilmi nama. An akkasitti nama naan. Arrabsamaa namni takka arrabsamuu dhiisee hin beeku. Erga miidiyaa irra dhufee hagaadhaa takka arrabsamuu xiqqeessamuu yaaluun durii kaaseetu tokko jedha qabadha. Rabbi ixaa akka naa kenne siniin kenne ummata. Anas siniin jedhe. An silaa kanan qaata of ajjeesu malee kanan jiraadhu miti. Isuma dhuguma. Achumaan immoo rabbi dhukkubas natti kenneeyyi sabriis natti kennee arrabas na dandeessisee waa hunda na dandeessise. Alhamdulillah immoo rabbii koo waa hunda iyyuu baga natti fidde fatanaadha. Baga immoo dandeettiin ittiin baadhu naa kenniteedha. Wanta rabbiin galateeffadhu jechuudha. Sinii galee utuun dandeettiin ittiin baadhu rabbi naan kennine meeqatu maraataara waa'ee kooti. Hin beektanu dhiisaa. Waa'ee kootii meeqatu maraata akka maraatu godhata yeroon arrabsamu yeroon akka kana haati kiyya baafamte qabrii keessatti arrabsamtu meeqatu imimmaanii miti iyyee ijoollee mana madaaf geessiteessi boossi anatti heddeetti boossu dabde dhugaan sinitti anaa miti jechuudha.
rabbiin dandeettii naa kenne utuu kootiitii haati kiyya akkasintu kamtu la an kabaja dubartii haadha koorraan baradhe akka dubartii itti ilmoo guddifattuuf akka dubartiin itti gara laafattii akka haati haadha taate kanan baradhe haadha koorraa naa agarsiifte haati koo akka gubattee ibiddaan gubattee maaliin gubattee haadhummaan akkanatti naa agarsiifte malee matsaafa dubbisee yookiin yuutuubii ilaalee yookiin guyyaa keessa miti waa yaadha kanan baradhe. Adeessanii waa hundayyuu deemsuma keessan babbaradhe ilmi namaa rakkatte keessattuu dubartiin rakkattee kuftee lafatti hafuun qabdu haadha koo kaleessa yeroo na guddisuuf jecha ija koo duratti akkas taate namaan salphifamtee waa meeqa taate dubartii salphachuu qabdu murteeffadheen gadi ba'e. Rabbumatu immoo na gargaare rabbitu waa taasisa alhamdulillah wanni natti jabaateen jiru takka waa'ee namaa waa'ee Khalid waan an barbaade amma gochuu nan danda'a natti jabaateen beeku amma Khalid fayyaa kana gargaarsuu nan danda'a amantanii amanuu baattanii rabbitu carraa kana naa kennee kana hojjedhu naan jedhe rabbii sabaa fi amma hiriyaa kooti baay'ee nama gaariin in ibsuun sabaa fi ijoollee baaleeti gaarii jechuun in ibsuun wallaahi wabillaahi boonaa baalees akkasi jara kana gaarii jechuun in ibsu sinii galee warra na waliin jiru keessa utuu amma sabaa fi gadi bahee iyyuu mitii lafarra gangalatee of ajjeessa moo birii miliyoona tokko nama tokko buuftuu dhukkufataa kanaa jedhe milkaa ofii dhusuu danda'a of ajjeessi jetti manni wallaahi wabillaahi dhugaan siniin jedha rabbitu waa namaa laaffisa rabbitu akkati waa gootu si ajaja sanaan waa goota dhaggeeffadha wallaahi haasa'uu iyyuu danda'an jiru na dhukkuba eeyyee na dhukkuba yoo na dhukkuba tureera yookiin an fayyisuu yookiin an ajjeesu dhukkubni na qabatte dhukkuba kanaan dura sitti badeen jedhaan tiruu koo irratti waa biqile bishaan qaaxxare waan xiqqoo amma ija xaafii turte tu guddattuu amma immoo kiisii ta'ee guddaa ta'ee haga doktoroonni maal eegaa jirta naan jedhan ummata kiyya waggaa lamman kanaan wallaahi wabillaahi rabbumatu waan an rabbiif jecha geessanii rabbiif jecha rabbii kooti wanta hin goone hin jiru araara rabbii barbaaduuf isinii galee wanta hin goone hin jiru waa'een kootii rakkisaadha waa'een kootii dubbatamuu sodaadha akka namni waa'ee kootii dubbatu hin fedhu maaliif beektu abbichi sun ittis salphataa ittis arrabsamaa ittis maal ta'a waa'ee kootii nageenya koo dubbachuu namaan barbaaduudha inumaayyuu ijoollee waan tokko sitti yeroo afarsoof sumiyyaa na arrabsaa turanitti namoonni hedduun keessaanii bilbiltanii asirrattis maadhatta jedhatan isin warra na faarsurra jedheen achi dhaqaa ture amantanii amanuu baattan jechuudha maaliif beektu tarii namni na jibbuu sachitti namni biraas yoo jiraate naa jibbuu kan achitti inni jaalala oovarii na jaallatu sachitti yeroo jira na arrabsan naa jibboo immoo bakka yaani bakka irra jira jedhee akka namni narraa godhu isuma dhugumaan kan isin ibsuu hin danda'u amala koo qabachuu hin dandeessan dhageessanii yaani asiin jaalala dhibbaan dhibbatti rabbi naa kenne tokko yoo deeme tokko naa dhufa tokko yoo deeme tokko naa dhufa awwaa'ee kootii anuun beeku jala keenya alhamdulillah qabu maalis haa ta'u maalis rabbii koo maaluu itti fidee kaate immoo dandeettiin ittiin baadhu naa fiduu keetiif yaa rabbi galatoo dhageessanii